Maaltaati? Miirri kee sirrii miti bara. Lakkii yaaduma dha. Tole. Bunni kee qabbanaa'aa jiraa dhuti? Hello. Nagaa kooti. Maallaqa xiqqoo rakkadhee waan hin jiruuf yeroo dhiyootan siif deebisaa maallaqa naaf keessa. Eeyyee baay'ee rakkadheen jiru maallaqa yoo harkaa qabaatte naaf keessa. Yeroo dhiyootan siif deebisu ture tu naaf laatte. Ati garuu na dhibda. Obboleessi kee qabeenyaa beekamuuf hin beekamne gurgureetti fayyadamaa jira. Ati garuu addanaa teessee maallaqa nama kadhatta. Utuu ana ta'eeti lubbuu isaan baasan ture. Eeyyee kana siin nama lammaffaarraan nagaa jira. Ani yoo amma gara gooftaa kootii deemu lubbuu lamaan isaanii lafarraatti kaasisiisa. Eeyyeen murtee sirriidha kun. Ergamaa keekot! Tole dhufeera gooftaa koo maal jettan? Deemiitii namoota bakkee jiran keessa namicha isa moggaarra taa'u sana ol naa galchi. Tole gooftaa. Namichi inni moggaarra teessu sun gooftaan koo waan si barbaaduuf ka'ii ol seeni. Dhuftee? Eeyyee dhufeera. Ati waan ati dhuftee beeka. Ati waa'ee balleessa qabdu miti. Eeyyee gooftaa koo. Ani qabeenya obboleessa keessi harka nan galcha. Isaan dura garuu ati obbolee ijoolleen dhabeenaan jennaani ijoollee lama humna guddaadhaa deebii akka argattu hin godhe. Qoricha siif laadheen ture. Ati garuu waan waadaa naaf galte naaf hin laanne. Maaliif maallaqa koo naaf hin galchine? Hojiitu natti baay'ate gooftaa koo yeroo xiqqoo naaf obsaa isiniif allaadha. Waa'ee obboleessa kee anaaf dhiisi. Isas ta'ee maatii isaa hundumaa akka jaajeessuuf humna isaa siif allaadha. Gooftaa koo. Gara jabeenyaan isa ajjeesuu qabda. Qorichaan isiif laadhu kana humna guddaa qaba.
bakka gaarii kaa'uu qabda. Bishaanni sitti bu'uu hin qabu. Akeekkachiisan siif laadhee kana keessa ji'aanii qarshii miliyoona 1,500 galchuu qabda. Tolee gooftaa koo isiniif hangalcha. Kana gochuu baannaan magaalaa keessa qullaa akkati buutu sin godha. Tolee gooftaa koo atumti qabeenya kana na harka galchi malee wanta kana hunda isaayyuu isiniif raawwadha. Kun hundinuu akkasiif raawwatuuf indaanqoo gurraatti yookiin reetti gurraatti naa galuu qabda. Jedhi eebbi koo eebbi zarii koo dhufee sirraa boqotu. Tolee gooftaa koo amiin. Jedh. Abbamela, 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 Abbamela. Inni balbala rukutaaru deemii laani. Abeet maal barbaadde? Obbo Gadaa mana jira? Jiru. Isa barbaadeen jira naaf waan. Asuma dur. Tolee boos bakkeedhaa sin barbaadan. Deemii ol gashi. Nagaadhaani. Nagaa. Boor hojii wayii akka hojjettan hin barbaade. Hojii akkamii? Dhimmaan kaaroo sinaa tursiisu ture sana. Boor deemtanii obboleessa koo qabdanii fidanii akka isin harka wawwasitan hin barbaade. Garuu immoo dogoggortanii harka nama tokkotti akka miidhamu hin barbaadu. Tole. Kun rakkoo tokko hin qabu. Maallaqa amma nuyi barbaannu qofa nuuf laaddu malee obboleessa kee qabee harka kee nan galcha. Tole. Isaaf rakkoo tokko iyyuu hin qabaatin. Garuu immoo dogoggortanii harka nama tokkotti akka miidhamu. Tole. Kottaa. Namicha amma bahe kana obboleessa isaa ajjeesuuf itti bitaa jira gatii ta'e nummoo maal gochuu qabna?
wanta inni barbaadu kana hundumaa goonee fi deemnee shira isaa kana isumatti naannessinee isaa qabachuu qabna. Achi booddee qabeenya obboleessa isaa kana of harka galchina. Kanaaf qophaa ati hojii ajajamte akka ajajamtetti hojjedhu kaameeraa wajjin deemiiti naa waraabne nu fayyada gatii ta'ee fi ta'i gara hojiitti. Dalee boos. Eeloo. Yeroo obboleessa koo akkam Bakka gamoo keetii sana jira waan ta'eef achitti dafii kottu. maal rakkootu jira moo? Lakki nagumadha dhimma ariifachaa tokkoof si barbaadee waan hin jiruuf dafii kottu. Tole tole nan dhufa sammuu. Tole. Atumti kottu malee har'a lafa kanatti hanga si dabala. Hello, Nada. Akkam nagaa oolte? Nagaa maali laaqanan galtumoo? Tole amma eessa jirtu? Tole haa ta'u sammuu achumatti as ture. Abba. Noor intala nagaa namni attam jirtaa naguma noor noor inni faarri kee sirrii miti maal taate Abbaan wanti turaamini abjuun taane wayii abjoodhee faarri koo sirrii mini keessi koos nagaan qabu. Annab jech Abjuu koodhaan lataa wajjin uffata cidhaa gaafa jalqabaa uffanni sana innis uffata adii uffatee anis uffata adii uffadheen guyyaa cidha keenyaa kabajannaan nagaa manaa laachuu dide bakka. inni intala koo abjuun hiikkaa badaati ittiin qabeen bakka abjuun hiikkaa badataa bitee fi abjuun akkuma xiiqqattedha. Bareedaatti si jijjiira waaqayyo isaa bitee fi ittiin dhiphatin. Haa ta'u abbaa haa ta'u innoolee natti hin tolle garuu haa ta'u gaa wanti hin ta'e waaqayyo jedhe haa ta'u. Garuu gaafa karaarra deemtu konkolaataa eeggachaa deemii namaa wajjinis walitti hin bu'in walitti ba'umsi namaa wajjin yoo jiraates dhiifama godhiif. Tole abbaa. Waaqayyo. Amma nan deema waan ta'eef daa'imni koo mana barumsaa jira waan ta'eef yaadadhuuti dhaqiitii naa fuudhii. Amma nan deema laaqana lataa san keessaa waan ta'eef. Tole intala mucaatiin fuudha. Rakkoo hin qabaatin. Hin yaaddayin. Amma obboleessi koo dhufaa jira waan ta'eef hundi keessaniyyuu dhokadhaa. Akka carraa miliqee bahuu yoo barbaade rukkutaatii isa ajjeesaa. Tole dhageessaniittu mini bakka qaqqabadhaa of eeggannoodhaan socho'aa. Gara hojiitti. Ani itu narik kecil ke? Malis sih mereka nanti teh. Nagaa maal nagaa fattaati? Ini sama nasi bisa sendiri jalan bisa nasi arte. Karena aku di Maria itu sendiri jalan mau kemana aku?
Wanta ati gochaa jirtu waan hin beekne sitti fakkaate miti. Wanta hunda isaayyuu ani bira ga'eera. Nuti koo haadhoo garaa tokkooti. Akkamittiin waan si gaddisiisu godhaan? Isayyuu akkamittiin si gaddisiisan naan jettaa dabaltee? Eeyyee ani si waan gaarii qofaan yaada. Qabeenya abbaa keenya ati obsitee na gadachaa turte wanta hunda isaayyuu bira ga'een jira nama. Qabeenya maalii? Qabeenya maalii naan jettaa? Kun dubbii sobaadha. Waan araanatti naasayi. Isileen can dogoggorini. Ani qabeenya abbaa keenya sidha sene gadhadhe tokko iyyuu hin qabu. Dhugaa waaqa. Homaan na gadanne. Ani dhugaa waaqa jedhee si sobee beeka.